gaafa fayyaa qabdu rabbii kee biratti barami jedha rasuul alayhi salaatu wassalaam. Gaafa rakkatti, gaafa dhibamte, gaafa cinqamtee waan fuutu dhabde rabbi si wajjin jira jedha nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Ruwiya fi taariikh seenaa keessatti gabaafamee nama wahii ture. Namni kun gaafa maatii isaa keessa jiru rabbiin beeka, kallachi isaatiif duydi isaa rabbii gadi jedha, sodaa rabbii qaba, rabbiin sodaataa ture, daldalaadhaa qabeenya qaba. Guyyaa tokko osoo daldalaadhaaf biyya tokko deemaa jiru hattuun takkii namni karaatti nama saamu karaatti isa qabanii qabeenya kanarraa fudhatanii harkaa fi miila hidhanii boollatti darbanii biraa deeman. Ibraahim ibnu Adham jedhanii nama wahii jira. Namni kun xiqqoo ibaadaan jabeessu jedhan gaafas. Haati mana isaa daabboo fi foon itti kennitee dura keetti. Osoon ifiin inni daabboo fi foon hin nyaataa jedhu allaattii wahii shimbirree wahii samiirraa barartee dhuftee daabboo kana fuutee muka gubbaa baate jedhan. Ibraahim ibnu Adham irrifate. Maaltu maal ta'e? Duraan kaani beeku allaattii gurguddaatu caaccutii fi foon namarkaa butee fiigaa. Handariin saphaliisni simbirreen diqqoon kun akkamitti daabboo kiyya fuute jedhee muka isiin gubbaa jirtu duuka deemee jala dhaabbate jedhan. Yoo inni muka jala dhaabbatu handariin tun fiidee muka biraarra korti jedhan. Tabiroos yoo isiin gubbaa kortu jala deemu yoo inni jala dhaabbatu kabirootti dabarti. Osoo akkanatti deemu gaara gubbaan korte duuka kore gaara duuban. Osoo inni jala deemu gaara duuban qilee wahiitu jira, balee hallayyaa wahii. Yoo inni jala deemu isiin hallayyaa san keessa seente. Duuka deemee yoo inni gaara gubbaa dhaabbatee hallayyaa laalu nama wahii ka harkaa miilli hidhamee fuula isaa gara samiitti ol qajeelchee allaattiin handariin tuni dhuftee daabboo qoma isaarra keettee akkasitti afaanti cirtu arge. Yoo inni laalu handariin daabboo itti ciraa jirti. Keessa gadi seenee nama kana dubbise. Yaa boo maal taate? Falfala qabdamoo daabboo kiyya handariin fiiddee as keessa si keetti. Sababa maaliitiif as keessatti handariin si soorti maali jedhee gaafate. Wallaahi ani waa akkanan turre rabbii kiyya beeka. Gaafa maatii kiyya wajjin jiru, gaafa aanjaa qabu, gaafa bal'ina qabu rabbi wajjin jira ture. Hardhaani rakkoo kana keessa seennan rabbiin kiyya nan dagatin jedhe. Haadaa min fadli rabbi, kuni rabbii kiyya biraa naa ta'e malee awwaa falfalan qabu. Ibraahim ibnu Adham fabakaa washtadda bukaa'u imimmaan gannaqee boo'e. Anis osoo rakkoo kana keessa seene way silaa kasaare way silaa bade yooma san gara rabbii deebi'e jedhan Ibraahim ibnu Adham. Kanaaf obboleeyyan kiyya yoo rabbi beeyne bal'innatti aanjatti maatii keenna keessa haala jirru yoo rabbi wajji jiraan gaafa rakkoo rabbiin wajjin jira. Rabbi keenna haa beeynu, rabbi keenna wajjin haa jiraannu jechuun dhaamsa kiyya. Haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii milkii qananii argadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.